Tamali? وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جرا قلين تو جيران جراني كور مثلا إيه Haydar illee galchi daraartu. اوكي Barreeffatu. عليكم السلام إيكامي للفيل توقد منون يهما ما يذهب أن وكسدنما ورناوي ما شاء لا الله. لا ركز تسجنن ولا تكونن من الساكرين ورجل سن وفي أتجرا مؤمن وما أنت sabni galata galchuu qaba sheekaan hiikame هاليلويا say yetaa baatu akkasii nu baatu ummanni maal haasasil naaga luyyuu didee saya karobe قلين تو mana داتي مالي قران جراني ور mana دات جراني الدنيا video nama ada kaya fana mali bayin apa oduu social media sana dulu deh baita oduu rabbii haasoyna oduu namaa dhiisa hin gammanne reen qabanne oduun namaa homaayyuu miti sa'aatii kanaan oduu rabbii haasa'u wayya maal ayyaa ake maal godhan oduu namaa irraa maal gootan waan faayidaa hin qabne ittuma dhiisanii biraa kutanii waan maratee ittiin kennanii sheeka yoo maqaballee isaallee yoo ta'e waan kan addan nu baasa qalbiin kennillee haa tasgabba waan yaalii godhamee jiramoo wanni kun dhibbatti sobamoo mee waan kana hawaasni kunillee boodaafillee barumsaa ta'u boru abumuwaazillee hidhamee jedhamee gabaafamuu danda'a waan ta'eef mee haqiiqaa jirtu lama nuuf haaqame baarakallahu fiikum. abumuwaaz isin hin mul'addaan bakka ani gaa isin hin mul'attu ما جت رجعان توقع mana hidhaan raayis namni mul'ata. Waan sanii haasa'an jiru waan mana hidhaa haasa'an. Dubbi akkas yaani oduu fincalaan nu fide fatabayyanuu jedhanii abbaa bira siit dhufte atuyi. Namni mana hidhaa Suudi Arabiyaa raayis ni seena qaallitti raayis ni seena Sheekh Haroo beeksisee jira mana hidhaa ni dhaqee. Lakkaa dhiisaa waan kana dhiisaa. Sheekh Abumwaas dubbiin nagalta Itoophiyaa keessa taa'anii waa hunda haasa'uu hin taatu. Waan faayidaa qabdi naasa'ina. Annaa galte. Waan bu'aa nuu qabu haasa'u. Annaa galfannee bar. Torbaa fi wayi walakka afurtamii afurtama waan faayidaa nuu qabu haasa'u. Maalayaanii namaa maal goon. Akiraatiin waan faayidaa nuu qabu haasa'u. Qaala Allah wazza wajalla qaala Rasuulillah yoo jenne ni gaya. Sheekha namni sifadhu ni rifatami duuba hidhamee gisee jaan. Umaa dubbatuun hin barbaachisu. Gochuuti dubbii isin agaltu ammoo bakka isaan jira rabbi qofa beekaa. Aganumaa bardumte. Allahu alam. Ammaa bakkuma isaan jira rabbi mana dhaan godhin ammaa. Dhiisi bakka waan kana biroo qotaa'ee darmee. Dhiisaa waan kana bira dabraa. Rabbi isaan haa baasu. Waan taane illee naasa'ini duuba irdii namaallee hin balleessina wannan isinii dhaamu qaba. Namoonni hedduun dhugaa akkanumatti taa'ee ka ajandaa ittiin barbaadatu laayikii ittiin barbaadatu waan fedhe naasayaa abbichuma sanii galcha galme irratti waan isinii dhaamu keessaa kulli oduu olii gadi deemtu namni fuudhee dhugoomsuu miti. Anamma makiinaa tokko yoo yaabbadhe makiinaa san keessaa bu'a. Fakkeenya tana bichaa isinii kennee irraa bu'a. Na caqasaa. Gaafii na gaafattaniimi. Fakkeenya tana bichaa isinii kenne. An makiinaa tokko yaabbadhe. Makiinaa yaabbadhe san namni guutuu dide. Makiinaa biraa argadhee tare. Makiinaan awwala yaabbadhe sun nama guuttattee baate. Osomaa deemtu garagalte. Asumaa namni FB gubbatti namni 15 du'e namni 3 cabe Sheekarroo beellee keessa jiraa jedhe. Bara makiinaa duraa san guutuu diddee keessaa bahee makiinaa biraa argadhee tare. Namni 15 du'e namni 3 cabe Sheekarroo beellee keessa jiraa jedhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umate. Fahima fahima. Abang degalti. Sheekha manangalu bar hotel amale jaran. Mahal tu serrak kesen. Hal mana gortan.
Biraamota isinii godha. Waatinsa. Galatooma. Tanumaayye. Daawwata isiniif qofaa isiniisi. Ayyoo Tis ulfaadha. mushrikaa fi aalul kitaabii wanta yaamna. Darsii fidee dhufe moo? Ani Itoophiyaa keessatti bara nani hidhame jechuu ofiifoo hidhaa biraatiif nama saaxile. Aboo edar zannii nama barreessin sheetichi enjoy godhu jira. enjoy jira namni keenya waa sirra kaaya namni. Viidiyoo Namni arra gabbaatee bara idar namni gabbee jiran abbumaas boqotee jirti. Jaartiin dhuftan ilaaltanii. Inni umaan taane duba gisee namni 15 du'e namni 3 cacabe inni akkam ta'e. Akkas hin jenne. Asmaanti Hin galle gallee. siif hin galle. Maaf hin galle yaadu biit. Siif hin galle fakkeenya guddaa. wallahi waatu jira waatu jira amma danaa baatu Deemsaa san innummaan Aboo edar wanni takka hin jirtu xiyyaan kaabinedha. wallahi Raahaa waatu jira. jira Yaa viivuu waan sadiif. Watamatta'uudha jiranii boo. Ustaaz akka inni jee akkana fakkaatetti akkamiin beektaa? Akka inni jee. Ani warra namaan na biraa hidhamee nama sana wajjin jira. Jechuun mee bal'isaan raali maqaan hime. Makiinaa wajjin bira galtee ta'anii lallabana dhiisa kalaas waan kana ishee inni watu aalle Itoophiyaa kana keessa waa hunda dubbachuun hin mijattu. Something aallee jedhan sanii. So is okay hundaa'u jechuun in jira namni Amma tokko ni jira mana rabbi hidhaatiin nagaa godhu isa akkuma Haji Muftiitu akkana godhu jira. Du'aayii godhaafi. Hinduun Haji Muftiin Ogguu jiruudha ogguu jiru jechuu jira bara. wallahi social media tana yaa rabbii qiyya. Nama jiru addunyaan jiru jaay namni kan akkana jechaa dhufa. Isaa ilma Maryamii ka du'e qabu. Namni du'e koo waa haraamuun alaa qariyyatiin jaa rabbiini. Guyyoom gammadee. Rabbiin waa laafeessa. Yoo tana du'e san baan tana jimeeti. Hedduudha Itoophiyaa keessa. Irra siqeeshee inni roobee beete. Akkuma jaarsaatti qabeensa garuu rabbi hafuuraa isaa kanallee. Allahumma amiin. Waa hundaan nu dhibe jiran asirra. Wallaahi laziim. Nuti kiristaana irratti fuulleeffannee uummata kana gara finnaan kunuu gamanaan nu cinqe. Kan mana hidhaa jiru nu boojisa. Ka tiktook irra jiru nu boojisa. Feemosni nu rakkisu jira. Miskiinni warra rakkisu jira. Mushkilaa bar wallaahi laziim. Alfatii eenyu alfatii dhama eenyu kabira nama hin bahin nagalchaa. Jiru. Isaani. Jirana wallaahi nama dhiba dhugaa rabbii. Namni baay'een gariin sooshaal miidiyaa kana dhufa karooraaf dhufa. Gariin ababaa qofa barbaaduuf dhufa. Shakkii malee ababaa. Gariin maqaa nama saaxiluuf dhufa. Gariin amantii barsiisuuf dhufa. Gariin wooma daawwachuuf dhufa. Gariin waan dhufuuf hin beeku namummaa tiktookii baneef. Hin beeku wallaahi karoora hin qabu gariin akkana dhufe gariin maybii feemasa haa ta'uudha karaa feemasa itti ta'uun gartee kallattii waatti dhaqeeni gartee ittiin beekamu jira. Jarana hin beekamne ati maali tiktook irratti har'a beekamu barbaada dhalattee biyya hawaasa keessa jirtatti rabbi sin beeku hawaasni kee gandi keessa hin beeku safarre mootummaan waraqaa si kan sin beeku eenyu bira beekamu barbaaddati namni sin beekne kajaan sin argine eessan bira beekamu feemasa ta'uun namni amantii isaa dhiisee feemasa ta'uu jira bar jiran jechuun beekamtii argachuurra beekumsa argachuuf yaalii godha. Salphaadha beekamtii argachuudhaaf beekumsa argachuun is very tough. Walii gallee maqaa balleessuurra waa dalagattee argamchuu. Walii gallee amma gisee akka nama hinaaffaa fakkaatti gaafa leenca jedhan nama dhukkubu sheeka dhukkubu eenyu dhukkubu barsiisaa dhukkubu eenyu miskiina dhukkubu leenca lamaa sadiin argitu kadhattee fi walii galtee geemee jettee gartee halkanii guyyaa. Uummanni keenya masiritti galuu barbaadaa bar yaa rabbi nu galche geemuma taphannaaf jee dubartii mana maadaamii dhiisu jirti kaan mana barumsaa dhiisee kaan darsii sheekkataa jala dhiisee deemu jira kaan garee shaadaa dhiisee yaa'u jira jirana maali mushkilaa kabiir bar najma salaamu alaikum eenyu alfatii jechuu kiyya Waalaikum salaam. Ustaz akkam? nagee galata rabbi alhamdulillah baga jiraattan ani waan ijjiti yatan rabbiin akkanatun arku namni garii maan arginee jiran rabbi mee waa isiniimu nabiyullaahi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa islaamummaan dhufe gaafa tawhida beeka rabbiin ati ergamaa kiyya jibriil barsiisee qur'aana beekumsa iqraa itti kannee guyyaa aayaa tokkicha san fuudhee gartee barate rabbi isaa tokkicha ka duraanuu gartee maqotti bahee waaqessu gabbaru gaafa barate gaafa gaara hiraatti jibriil itti dhufee barsiisee maal godhu guyyaa barate dhaabbadhuutii kee maatii tee gorsi jedhanii achirraa kee gaafa achirraa kee dhiirarra abaa bakri islaamummaa fudhachiise abaa bakri saahiban saatii wal beekanii ijoollee gandaatii waliin wal beekan ka umriidhaanis wal majala khaloyti gaafa diinaa itti lallabee rabbiin na ergee
ani ergamaa isaatii waan cufa itti himee jennaan ni fudhatee barra hin dinne wallahi hin fudhatee yoom taa'e gaafa Quraysiin laal foon dhiisi lafee si nyaattu gartee gaafa ati aja'ala al-aalihata ilaahan waahida sa rabboota keenya kan rabbii dila kana dhiisee takka nu deebistaa ka jedhaniin gaafa nabi Muhammadu taa'ii daaral jechuun sodaa keessatti amantiin dho'isaan lallabamtu san kallattiin bahee dhiira jaha fidee bar jiran akkasumaami alfatii najmi akkasumaami dhiira jaha fidee bar dhiira jaha islaameessee nabi Muhammad takka isa fudhachiise Abaabakri nabi warri jahan Abaabakri rabbi irraa haa jaalatu islaamummaa kanneef hundi warra asharul mubasharaa keessa jiru. Sirri. Quraana beeka Abaabakri yeroo san quraanaa jira inni jira jaa quraanni yeroo san quraanaa jira buu jirti waa yini iqraa maaliin qofaan yaame jiran maal qofaan yaame laa ilaaha illallah Muhammad rasuulullah afaan saati kanuma qofa beeka yaa jarana Muhammad nama gartee kiji Muhammad ergamaadha rabbi biraa dhufe ergamaa rabbiiti rabbi kun nun fayyadu waan harkaan tolfatan nun fayyadu kana jee lallabe fiqiin hin jirtu hadiisni hin jiru sunan hin jiru beenyuun hin jirtu maalleen hin jirtu lakkaa waka ilaa gartee hadiisii lakkaa waka karra baratan kana gartee hin jirtu bar Ustaad Ahmad assalamu alaikum hin jirtu Qur'aana suuraan 114 isa bira hin jirtu hin beeku eenyu gartee jarana eenyu mee shahaadaa qabsiifte ati ummata kee islaamummaa mee eenyu masjida fidu jirta eenyu garee shahaadaa jala firdu eenyu majlisa geessu jirta islaameessii usin hin jenne atuu wa islaamoyte islaamoyguun sin jeema Ahmad islaamoyboon sin jedhe bar amma narra dulta islaamii jechuun bar ifkan ni masakam rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama akkaan filate biyya lafaarra wattakhadallahu ibrahima khaliilaani bar aslim jedheeni bar qaala aslamtu li rabbil alamin ifkan ni boo butami ati jaalalnaan qabdu namni sin jettu jaalatin argisi mutami rabbi jala ibrahimin islaamoyne shahaadaan qabu rabbitti amanne gartee udkhuluu fi silmi kaaffa jedha rabbiin akka sirboo hummoo guyyaa tokko miila tokkoon yoo namaa taate ittiin seenetu miila tokkoon alatti caffarti akkasan hin ta'u guyyaa feene hin caffarra guyyaa feene gartee geema jala oolla guyyaa gartee ramadaanii dhufe islaama ta'u kanaa miti islaamni ramadaana keessaas islaam ramadaana alattis hin jijjiiramu namni haalli baatiin 12 nama jijjiirtu yerana quraanni sanuma nabi muhammadii sanuma ummanni itti milkaa'es quraanuma kanaa fi hadiisuma kanaan milkaa'e soo saniif ummatuma keenya kanaaf gara daawwatii yaamuu dadhabne jiran silaarraa naa feeti daraartu raayee galee anaa hundi keenyaa'u warra rabbiin subhaanu yaadachiisan yaa daraartu akkana khayri dalagadhu akkana namni silaa eenyurra qaraatame silaa eenyurratti qaba qul huwa allahu ahadii maaliif buute jiran ati qul allahu dume rabbiin lama yettaati guyyuu qul allahu samad sawaba qabdiyee karra qaraan bar warra biraatii bar abarsiisan rasuuli alayhi salaatu wassalaami waan jedhu ballighu anni aaya mee aayuma tokko hadiisa jechuma tokko narraa dhageessan Abaabakri jechuma san irraa dhagee dhaqqabsiise mee isin gaafadha suuraan faatiha aayaa meeqa qabdi jedhan hundin beeku suuraa faatiha alhamdulillahi rabbil alamin geesseeti wala daalliinatti aayaa 7 miti alfaatiha akkasuma aayaa 7 bar aayaa 7 tirfii bar tokko jee bar beeytee hiikoosiisan beeytee naan kana maan dhaqqabsiifne obboleeytii ta'e maan barsiifne tafaatiyaan beekne ollaa kheeriyyaa kee amantoota biraa maan barsiifne kanuma takkanarraa dhaqqabsaa jee bar hajjatul wadaa keessattis yaa rabbi kiyya dhaqqabsiisanii firra ummata isaati dhaqqabsaa ummanni isatti amanee fudhate dhaqqabsiisu ture firra anaafeet islaamummaa barannee haafiza taanee hadiisa adda sanaa qaraatee sarfi balaa ruudaa eenyu hunda fixeetunuma ta'e isa jechuudha maal godhuu deemta akkam godhuu deemta fanadda'uuf deemta ani wallaalaa warra irra wallaalaa sooshaal miidiyaati namni ilmii fixe hin jiru nabi muhammaduu rabbi beekaa isarra beekaa nabi muhammaduu ilmii osoo hin fidne addunyaa hin fixu waqur rabbi zidnii ilmaa jedheen yaa rabbi kiyya beekumsa naa dabale jiiti rahmaani na kadhadhu jeen rabbiin sumunii na kadhadhu hin jenneen bara leenca na kadhadhu hin jenneen ilmaan na kadhadhu hin jenneen bakkuma takka fidaa sumunii birriitti na kadhadhama muhammadiin jee abbaan fetan kana nafaalleessan fida arte addunyaatti sasanaa wafil akhiratti du'aa hin godhatan ammoo ilmiin siti qabeenya keetillee tiisiti bar wallahi lazim ilmiin rahmaanis beekumsi kun gosa lama beekumsa diiniitii fi beekumsa akadaamikii gartee ammayyaa kana kunis haraamii miti walumaa gara rabbiin yoo dubbatu ilmi kana jira iqraa jechuun bar baradhuu qara'ii dubbisi jechuun bar ilmii waliigalaati ammiidha bar
Eegale haa tawhiidaatiif haa rabbiiti waan hundi addaa qoodama. Qara jechuun baayoloojii iqraa bismi rabbi kalladhee khalaqa al-insaana min alaq baayoloojii bal'aadha. Keemistirii cufaa quraan keessa jira bar maa farraxnaa fil kitaab min shay. Ofii gabayaa dheeyitee qofa akka itti bitattu waa bitattu wallaaltee ijaaba akka itti bitattu wallaaltee gabayaan nabaarin jaan. Gabayaa tanaan dhaqinaa jettee abaartee jaanii bar maatu jira miti. Isii haa gubu jettee jaan dullattiin. Ofii bitachuu dadhabde afaan wallaaltee amaariffaa. Arabiffaa bakka dheedu dukkaana godheetu kan nama adda addaa jira Soomaaliyaa Araba eenyu ajja waliin galtuun. Legalee sooshaal miidiyaa keessa dhuftanii sooshaal miidiyaa sin abanaa sooshaal miidiyaan ilmaan keenya balleessite no ofiif baddan sooshaal